akkaataa daataa moobaayilii zeenii godhanii itti fayyadaman akkasumallee STC karaa zeeniitti deebiftanii itti fayyadamuu dandeessan daatuma siim kaardii kamiyyuu gara siimii barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu akkasumallee shabakaa dadhabee 3G irraa gara 4G tti isiniif jijjiiramuu didee akkamiin gara 4G tti jijjiirratuu dandeessu appii tokkollee osoo hin fayyadamin isteepii baay'ee salphaa ta'een seetingii bilbila keessanii duwwaa fayyadamtanii akkamitti akka shabakaa karaa barbaadanitti yookaan daataa karaa barbaadanitti itti jijjiirratuu dandeessaniin isin barsiisa nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebin gara channel Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee gara peejii Facebook aatiin Oxygen Media Network follow godhuun maatii keenyatti dabalama amma kallattii mankara baromsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale iddoo nu jiraannutti daataan keenya dadhabaa yoo ta'e siim kaardii bira irratti immoo jabaa yoo ta'e akkamitti karaa siim kaardii biratti jijjiirratuu dandeenya fakkeenyaaf shabakaa sawaa yoo qabaanne shabakaan sawaa iddoo nu jirutti yoo dadhabaa ta'e kan zeenii yoo jabaa ta'e akkamitti zeenii irratti deebifatuu dandeenya akkasumallee akkamitti gara moobaayilitti jijjiirrannee itti fayyadamuu dandeenya kanaaf aappii tokkollee hin fayyadamtan seetingii bilbila keessanii keessa seentanii sirreeffattu seetingiin isa kana yeroo takkaaf keessa seena. Sana booda seetingin haala kanaan isiniif bana seetingin nama hundaatu garagara jechuudha akkuma bilbilli garagara seetingillee garagara qabaa jechuudha bilbilli hundarrattuu kan isin barbaadan jechuudha sim card mobile network ka jedhuu fi akkasumallee connection ka jedhu barbaadanii jechuudha ani amma bilbilli kiyya kun akkuma argitan jechuudha sim card and mobile network ka jedhu qaba yoo kana hundaa asirraa dhabdan gubbaa kanarratti bakka sarchii kanarratti connection jettanii barreessitanii jechuudha sana booda isiniif baa jechuudha ani amma isuma kanarran cuqaasa sim card and mobile network ka jedhurra yeroo tokkoof klik godha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa siim kaardii lama yoo keessaa qabaattanillee haaluma kanaan isiniif dhufa jechuudha fakkeenyaaf nama laman keessaa qaba kan daataa irraa qabdan san jechuudha siim kaardii daataa irraa qabdan san irratti cuqaastu jechuudha anamma siim kaardii waanii keessaan qaba waan ta'eef siim kaardii daataa irraa qabu kanarratti yeroo tokkoof klik godha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa tokkoffaratti kan waliin ilaallu daataa 3G irraa gara 4G tti isiniif jijjiiramuu dide akkamitti akka jijjiirratan isin argisiisa akkasumallee bakki isin hattan daataan keessan dadhabaa yoo ta'ellee akkamitti gadaana irratti akka itti deeffatan isin argisiisa jechuudha asirratti gadi buutanii preferred network type ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof klik gootu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa ani amma kiyya qabxii 3 qabatee naaf dhufe keessan qabxii 4 qabatee isiniif dhufuu danda'a jechuudha bilbilli tokko miti 5G illee kan qabuutu jira waan ta'eef jechuudha kanaafuu ani amma kiyya akkuma argitan jechuudha 4G irra jira jechuudha keessan immoo kanarra jiraatu yoo baate jechuudha 3G kanarraa gara 4G tti yoo isiniif jijjiiramuu baate haaluma kanaan jechuudha 3G irratti deebifatanii yoo duraa 3G irra jiraate haala kanaan 4G irratti ol deebifatanii jechuudha shabakaa gadi aanaa keessa yookaan bakka neetwoorkii gadi aanaa yoo jiraatan bilbilallee sirriitti ka isinii fayyadu asirratti gad deebifatanii jechuudha 2G ka jedhu kanarratti gadi deebifatanii haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha eega kana sirreeffannee hordoftoota kiyyaaf duuba deebinaa kanatti ansee kan isin argisiisu shabakaa sawaa gara moobaayilii gara zeeniitti akkamitti jijjiirratuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya as keessaa osoo hin baane moobaayil neetwoork ka jedhu kana jalatti ni jira moobaayil neetwoorkis ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootanii jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa akkuma argitan amma asirratti mobile networks ka jedhu kana jalatti jechuudha automatical select network jedhama akka nu network barbaadnu nu gaafata jechuudha kanaafuu jechuudha maal goona jechuudha sanduuqa kana ni cufnaa jechuudha amma kiyya akkuma argitan networking kun amma kun akkuma argitan maal irra jira mobile irra jira jechuudha nama mobile qaba okay isa kana mee sawaa yookaan zeen irratti adeebisu anama zeeni keessan qabu sawaan keessa jirti garuu sawaa irratti deebiseen isin argisiisa jechuudha sanduuqni kun yeroo haala kanaan isin dhufe ni cuftuu jechuudha yoo duraan ala kanaan jiraate ni cuftu sana booda maal gootu jala kanatti gadi buutanii kun akkuma argitan jechuudha neextii ni jirti neextii tana cuqaastanii gara fuul duraa deemtu yeroo isin neextii cuqaastan haala kanaan okay godhinuun jedha okay gootu sana booda haala isin argitan kanaan searching ta'utti jira jechuudha barbaadutti jira jechuudha amma sanduuqni kun cufamuuf deemaa jechuudha ni eegganna jechuudha hamma inni nu banamu barbaadutti jira ni eeggannaa jechuudha connection keessanii wal qabata waan ta'eef akkuma argitan asirratti turn off mobile data jedha data kana cufuu feetaan hun jedha kanaafuu maal jennaan okay jenneen ni cufnaa jechuudha sana booda haala isin argitan kanaan search godhaa jira jechuudha kun amma akkuma asitti argitan jechuudha hordoftoota akkuma jala kanatti argitan searching jedhaa jira ni eeggannaa jechuudha mallee hanga inni cufamu
sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Amma sanduuqni reefu asirratti banaa jiru sun cufamee jira, haala kanaan gurraacha'ee jira jechuudha. Wanti nu barbaadnulleen haala kanaan tartiiban nu dhufti jechuudha. Siim kaardiin nu biratti dalagu jabaa kan ta'e isiniin ilaallattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma jechuudha siim kaardiin ani keessaa qabu moobaayiliidha, 4G irra jira kun akkuma argitanii jechuudha. Yoo sawaa irratti deebifachuu barbaadellee asuma irratti gadi cuqaaseetiin sawaa ka jedhu kanarratti yeroo nan cuqaase kallatti maan sawaa irratti naa deebi'a. Yoo zeenii barbaadellee zeenii irratti naa deebi'a jechuudha. Siim kaardiin feete keessaa jiraatu kan feeten irratti deebifachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo sawaan isin bira jabaate sawaa irratti deebifattan, sawaa qabaattanii sawaan dadhabaa ta'e yoo moobaayiliin jabaate moobaayilii irratti deebifattu jechuudha. Amma raayitiin kun fakkeenyaaf asii moobaayilii irra jira, ani amma mee sawaa ka jedhu kanarratti haa cuqaasu yeroo tokkoo fi sawaa irratti cuqaasa haaluma isin argitan kanaan jechuudha. Reejistariin ta'utti jira jechuudha. Hamma inni ta'ee dhumutti hin eeggannaa jechuudha. Sana booda haala kanaan asitti isin deebisaa jechuudha. Amma akkuma argitan sanduuqni reefu tana cufaa jiru suni banamee jira jechuudha. Already amma banamee jira jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalaga jechuudha. Kun gubbaa kanarratti illee akkuma argitan amma 4G irratti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha sawaa karaa zeenitti zeenii gara moobaayiliitti deebifachuu dandeessu jechuudha. Amma kiyya moobaayilii ture garuu amma gara sawaatti jijjiiramee jira jechuudha. Shabakaan yeroo reefu tana moobaayilii irra jiru jechuudha. 3G ture jechuudha. Maaliif moobaayiliin xiqqisho asitti dadhabaa waan ta'eef jechuudha. Amma kun akkuma argitan gubbaa kanarratti 4G irratti deebi'ee jechuudha. Haala kanaan isinillee jechuudha neetworkii naannoo keessanitti jabaa ta'e irratti jijjiirachuu ni dandeessanii jechuudha. Yoo moobaayiliin jabaa ta'e akkasumallee zeeniin jabaa ta'e siim kaardii feetanii yoo qabaattan haala kanaan sarchi gootanii jechuudha argachuu ni dandeessan, irratti deebifatanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gaafii namoonni baay'een na gaafatan waan ta'eef isiniif deebisuuf dirqame jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Keessafuu ijoolleen keenya kan biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatu baay'inaan baadiyyaa dalaguu jechuudha. Bakka baadiyyaa neetworkii dadhabaatu jira, neetworkiin baay'ee jabaa ta'e hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu haala kanaan siistama kanaan yoo itti fayyadamtan baay'ee gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo bilbilaallee kan bilbila yoo isiniif dalaguu didellee akkuma reefu isiniin jedhe isuma kanarra cuqaastanii jechuudha maal gootanii isa gadii kanarratti deebiftanii jechuudha. 2G only ka jedhu kanarratti yoo deebiftan yeroo namaaf dawwaltanillee sirriitti sagalee qulqullina qabuun haasa'uu dandeessan, akkasumallee neetworkii dadhaballee haasa'uu dandeessanii jechuudha. 4G 3G kanarratti yoo deebiftan yeroo bilbila haasottan jechuudha, bilbila kallattii haasottan baay'ee isin hin dhageessisu yoo neetworkiin naannoo keessanii dadhabaa ta'e jechuudha. Kanaafuu isa dhumaa kanarratti gadi deebiftanii itti fayyadamtu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo baroomsarra isiniif qabannee dhufnellee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka waarraa barattanii fi akka itti gammaddanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegga xumurtanii chaanaala bilaasha isin barsiisaa jiru kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Akkasumallee viidiyoon dabalata nama hunda dura guyyaa wanti nu gadhiifnu akka isin bira dhaqqabduuf mallattoo all notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon kun yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti yaada keessan naaf barreessuu hin dagatina. Komentii keessan ilaalee bifa viidiyootiin deebii keessan kan isiniif deebisu ta'a. Kontaaktiin keenya kunillee namoota baay'ee bira yookaan qabiyyeen viidiyoo keenyaa kun nama hunda bira akka ga'uuf hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee baroomsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektu jechuudha. Warreen gara peejii Oxygen Media Networkiitiin Facebook irratti na hordofaa jirtan jechuudha. Viidiyoon keenya parsantaa 15 qofaatu isin bira ga'a. Kanaafuu bal'ina baroomsa keenya argatuuf profaayiluma peejii keenya jala eega seentanii watch now bakka jedhu kana cuqaasati kara yuutuubii keenyaa koottati bal'inaan achirratti bilaash akka barattan waamicha isiniif dabarseetiin jira. Akkasumallee warreen peejii kanaaf haaraa taatan hundumti keessan follow godhuun gara peejii keenyatti dabalamtanii baroomsa guyyaa nu asirratti gadhiifnullee jechuudha. Asirraan nu hordofuu ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti kan xumuramu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.